waaqayyoom tol jala sinaa fuudhu. Amma torbee sadaffaa leenjisaara yoon jedhee hunnaa mana naaga. Maaloo utumati ammoo seera leenjii waraanaa keessatti ol kaasi gabbuusi. Wanta dho isaa beekamu. Waaqayyo gadi si haa buususi. Inni nama luqqisuu beekume. Maaliif mandara kana keessaas luqqisuusi? Ana moo jedhan malee leenjisaan. Kana maaf hin yaaddu? No mind. Taa'amee gadi. Taa'uun dhigee gadi. Physical training wanta tokko hin dandeenye. Zeeroodha amma yoona. Torbee sadii guutuu xuruurfadhee dafqa koonneen isin leenjise lafatti baduusa. Amma barumsa saayikoo gidduu kana barachaa turre wal yaadachiifna. Lola tokko keessatti lola leenjifachuudhaafi wanti hundeen wanti ijoon hun beekuu qabnu maal jedhan? Diina ofii beekuu. Riidha miti. Bachos. Diina kee beektaneeti. Sirriitti malee. Ani diina lamaan qabu. Isaanis abbaa bashuraa fi guddataadha. Keessumaa guddataan anumti leenjii kana addanaa xumuree deemu malee lafarra ciibseen ishee garafa nan galaafadhaan ishee. Kai meel kai. Goda gee deebi'am. Bushaappii makuu danbuutu. Fenti yaate. Kottu maal si gasheesin? Silaayyuun ofuma haasaa malee abbaan bashuraa fi guddataa maalidha kan jireenyi isaa guutuun tonkoliin xooneedha malee. Xumurteettani? Kai. Hin dhageessamni ol kai. Goda gee deebi'e. Guyyaa irraa kana baay'ee madadhabdan. Maal isini torban sadan kana guutuu numaan takka hallayyaa keessaa nu baastu takka gaara nu fiisistu puushaappii jettu numaan gidiraa keenya nu agarsiistu malee ofii keessanii meerree waan tokko hojjettaniittu. Kan hojjedhu barbaaddu? Kusu uummak. Maal jechuudha kun immoo?